Jecha fayyina kooti mati Sinulitteenyu namararu Warqeena fayyarne anu banguru Yeroo kana sagantaa keenya walii wajjiniin yeroo itti eegallu ta'a. Miidiyaa kana hordofaa kan jirtan Waaqayyo sagantaa kanaan hafuura namoota baay'ee akka inni jajjabeessu, qalbii namoota baay'ee akka inni dubbatu walii wajjin Waaqayyoon hin kadhanna. Kutaa dubbii Waaqayyoo saayitii kana keessa kaa'e otuun hin dubbisiniin dura Waaqayyoon walii wajjiniin hin kadhanna. Guddaa sodaatamaaf amanamaa kan taate hundumaan ol kan jirtu Gooftaa bara baraa si galateeffannaa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin galanniif ulfinni siif haa ta'u. Nu baatte nu fidde nu wajjiniin jirta. Boris ati kan keenyadha. Abbaan du'aan nurraan fudhatamne, abbaa bara baraa, Gooftaa Yesuus hangafa hundumaa Waaqaaf lafa irratti gooftummaan kan kee kan mirkanaa'e. Hin dhuftaa gaafa dhuftu ijoollee keetiif galmee haaraa, dubbii haaraa, sagalee haaraa kan qabdu. Bara keessatti sirraa sagalee haaraa dhaga'ama. Bara keessatti sirraa dubbii haaraa dhaga'ama. Yeroo hundumaa ajandaa jallootaa cabsuu, ajandaa jallootaa diiguu kan danda'u sagalee kee, humna kee qofaadha. Amma yeroo kana taa'anii kan na dhaggeeffatanitti dubbiin kee inni waaqarraa dhufe laphee isaaniif qalbii isaanii akka banuuf Waaqayyo sin kadhadhaa. Dubbiin kun gurra namoota hundumaa biraa haa ga'u. Warra na dhaggeeffachaa jiran, dhukkubsachaa kan jiran, taa'aa kan jiran, hojiirra kan jiran, gara miidiyaa kana ilaalaa kan jiran maqaa Yesuus Kiristoosiin yeroo kana dubbiin kee inni humna qabu, dubbiin kee inni hundumaa danda'u sun bira naaf haa ga'u. Sagalee kanaan inni dhukkubsate afayyu, inni cabe wal'aanamu, warra qalbii diddiirrachiisuu si barbaachise qalbii diddiirrachiisi. Ulfina maqaa keetiin nu gidduutti argami. Isa jaallatamaaf amanamaa maqaa keef jedhi. Ameen. Dubbii Waaqayyoo isa Waaqayyo saayitii kana na keessa kaa'anii otuun hin dubbatiniin dura ani hojjetaa wangeelaa Dagguu Taakkaleen jedhama. Magaalaa Bishooftuu keessaan tajaajila hojii Waaqayyoon hojjedha. Akkuma yeroo darbe kutaa macaafa qulqulluu mootota isa lammaffaa boqonnaa ja'affaa keessatti ilaalaa akkuma turre mata duree du'aa jiraa sarde jiraataatu falma jedheen miidiyaa kanaan gurra namoota baay'ee biraan dubbii Waaqayyoo gahaa akkuma hin ture. Amma immoo Waaqayyo saayitii kana kan inni dhaloota kanaaf na keessa kaa'e seera uumamaa boqonnaa 28 lakkoofsa 13 irraa sagalee jiruun dubbisaa. Akkana jedha dubbiin Waaqayyoo. Iddoo teessan teessanii yeroo muraasaaf akkasin na dhaggeeffattan dubbii Waaqayyoo kana akkasin yaadaan qabdan nan barbaada. Akkana jedha sagalee Waaqayyoo nan dubbisa. Seera uumamaa boqonnaa 28 lakkoofsa 13 hanga lakkoofsa 15 tan dubbisa. Waaqayyo immoo isa gararraa dhaabbatee ani Waaqayyo gooftaa isa kan Abrahaam abbaa keetii, Waaqayyo isa kan Yisihaaq lafa ati ciiftu kana siif sanyii keetiif nan kenna. Sanyiin keessi akka biyyoo lafaa ni ta'a. Gara lixa biiftuuttis ba'a biiftuuttis harka bitaatti harka mirgaattis ni bal'ifatta. Qomoon biyya lafaa irraas hundinuu sababii keetiif, sababii sanyii keetiif ni eebbifamu. Kunoo ani si wajjin nan jira. Iddoo ati dhaqxu hundumaatti sin eega. Biyya kanattis sin deebisa. Waan ati waanan sitti dubbadhe siifan raawwadha malee hin gatu jedhe. Ameen. Mata dureen yeroo kana qabadhee isinitti dhiyaadhe Waaqayyo si wajjin haasaa jalqaba waan jedhuni qabadhee jira. Waaqayyo si wajjin haasaa jalqaba. Waaqayyo si wajjin haasaa jalqaba yommuun jedhu Waaqayyo yommuu kam namaa wajjin haasaa jalqaba? Waaqayyo eessatti namaa wajjin haasa'a? Warra akkamii wajjin haasa'a? Waan jedhuni yeroo koo eeggadheetanii qabxiilee sadan kana irratti dubbadha. Innis yommuu kam namaa wajjin haasa'a? Eessatti namaa wajjin haasa'a? Warra akkamii wajjin haasa'a? Eenyu? Waaqayyo. Waaqayyo si wajjin haasaa jalqaba. Waaqayyo yeroo inni itti haasa'u jira. Hin haasa'a Waaqayyo. Akkamittiin akka Waaqayyo haasa'u?
Waaqayyo eenyutti akka haasa'u, eessatti akka haasa'u, yeroo kam akka haasa'u walii wajjiniin hin ilaalla. Yommuu kam namaa wajjiniin haasa'a? Yommuu kam namaa wajjiniin haasa'a Waaqayyo? Waaqayyo seera uumamaa boqonnaa tokko kaasee yeroo inni itti hin haasofne hin turre Waaqayyo yeroo hundumaa hin haasa'a. Keessumatti Waaqayyo jannata Eden keessatti Addaamiif Yawaaniin gaafa kaa'e sana Waaqayyo deddeebi'ee Addaamiif Yawaanii wajjiniin haasa'aa ture Waaqayyo. Miirri Addaamiif Yawaan Waaqayyoon dhaggeeffata ture otuu cubbutti hin kufin dura. Sababiin isaa haasaan Waaqayyoof haasaa ergamootaa adda baasanii beeku. Sagaleen biraan hin turre Waaqayyotu wajjiniin haasa'a ture Addaamiif Yawaanii wajjin. Ittu irra caalaa Waaqayyo Addaamiin yommuu wajjiniin haasa'u Waaqayyo saayitii galgala qabbana lafaa keessa Waaqayyo dhufeetu wajjiniin haasa'a. Yommuu wajjiniin haasa'u Waaqayyo iddoo kaa'ee ture sana, iddoo itti isa eeggachaa ture sana, iddoo itti wajjiniin haasa'aa ture sanatti deddeebi'ee Waaqayyo wajjiniin haasa'aa ture jechuudha. Guyyaa tokko Waaqayyo akkuma kaleessa gadda yeroo darbe wajjiniin haasa'aa ture sana Addaamii wajjiniin haasa'uudhaaf yeroo Waaqayyo Addaamii wajjin haasa'uudhaaf jannata Edenitti Waaqayyo gaafa ol seenu Addaamiif Yawaan iddoo Waaqayyo isaan kaa'ee hin jiran ture. Akkuma kaleessa waan gaarii itti haasa'e, akkuma kaleessa hojjedhaa, oomishaa, bulchaa jedhee itti haasa'aa ture sana akkuma kaleessa dhaqee rakkina keessatti, gidiraa keessatti akka isaan hin qubneef wajjin haasa'aa ture sana Waaqayyo ammas dubbii qabate, dubbii haaraa qabate wajjiniin haasa'uudhaaf jannata Eden keessaa Addaamiif Yawaanii wajjiniin haasa'uudhaaf Waaqayyo gaafa inni deemu Waaqayyo wajjiniin haasa'uudhaaf jedhee iddootti wajjiniin haasa'aa ture sanaati Addaamiif Yawaaniin nabi. Amalli Waaqayyo nama wajjin haasa'a. Amalli Waaqayyo hin dubbata. Amalli Waaqayyo waan arge hundumaa dubbatatu hin ta'in Waaqayyo qulqulluudha, waan qulqulluu dubbata. Haasaan Waaqayyo namatti haasa'u haasaa jireenya qabu, haasaa ulfina qabu, haasaa boo'icha qabudha. Yommuu kam nama wajjiniin haasa'a isa jedhuu fi yommuu qofaa ta'an nama wajjiniin haasa'a Waaqayyo. Maqaan isaa bara baraan ulfaata. Yommuu qofaa ta'an, yommuu namatti dukkanaa'u nama wajjiniin haasa'a Waaqayyo. Yommuu qofaa ta'an, yommuu namatti dukkanaa'u nama wajjiniin haasa'a Waaqayyo. Yommuu karaan nama harkaa badu nama wajjiniin haasa'a Waaqayyo. Waaqayyo yommuu sodaatan nama wajjiniin haasa'a. Hin haasa'a Waaqayyo. Warra akkamii wajjiniin haasa'a? Eessatti nama wajjiniin haasa'a? Mata duree koo keessa gara gajjallaatti walii wajjiniin ilaalla. Amma Waaqayyo garuu eessatti nama wajjiniin haasa'a? Qofaa taatee jirtaa? Namaan gatamtee jirtaa? Irraanfatamtee jirtaa? Maqaa keetu dagatame? Eenyummaa keetu irraanfatame? Namni tokko iyyuu si wajjiniin haasa'aa hin jiru. Hiriyaan kaleessa si wajjiniin haasa'aa ture. Firri kaleessa si wajjiniin haasa'aa ture. Innati kaleessa wajjin haasa'aa turte. Inni kaleessa sitti haasa'aa ture. Har'a du'aan si biraa deemuu danda'a. Har'a si biraati dhukkubsachuu danda'a. Ati garuu lafa onaa irratti, haala dhokataa keessatti, mana duwwaa keessatti, namni narraa gore, haallis na dhiise, iddoon koo dhokataadha. Namni na wajjiniin haasa'u hin jiru. Haasaan narraa dhaabateera. Jireenyi koo dhaabbateera jechuu dandeessa. Waaqayyo garuu si wajjin haasa'a. Hin haasa'a Waaqayyo. Qofaasaa taa'ee iddoo kana keessatti seera uumamaa boqonnaa 28 lakkoofsa 13 kana guutummaa isaa yoo dubbifattanii Esaa'uu baqatee lafa onaa keessa otuu inni ciisu wajjiniin haasa'u jalqabe Waaqayyo. Yaaqoob wajjin. Yaaqoob yeroo sanatti qofaasaati. Namni Yaaqoobiin bira jiru hin jiru. Lafa inni jiru lafa iddoo itti namni isa hubatu miti. Hiriyaan isaa yookiin obboleessi isaa inni wajjiniin haasa'u manaa kurkurseera. Isa baqatee deemaa jira. Lafa callisu, lafa itti dhi'e, lafa galaan harka hin jirre, lafa kallattiin jireenyaa jalaa bade, gara itti deemu lafa dhabetti Waaqayyo wajjiniin haasa'u jalqabe. Sittan dubbadha. Teessee kan na dhaggeeffachaa jiru. Miidiyaa kana hordofaa kan jiru. Waaqayyo natti haasa'uu dhiiseera. Waaqayyo dhimma koo dhiiseera. Waaqayyo hojii koo dhaabeera. Waaqayyo na wajjiniin riileeshinii kaleessa qabu sana adda kuteera kan jechaa jirtu hoo jiraatte dhaggeeffadhu. Waaqayyo si wajjin haasaa jalqaba. Tarii kaleessa sababii cubbuudhaan guutamteef,
sababii xoofoon cubbuu keetii irra ba'ee guuteef Waaqayyo si wajjiniin haasaa dhaabeera. Kaleessa Waaqayyo namoota hedduu wajjin akkuma haasaa ture. Har'a garuu fuulli Waaqayyo akka waan namarraa gore, akka waan Waaqayyo nama dhiisetti namoonni baay'een haasaa adeemu karaa kanarra nan ilaala, nan dhaggeeffadha. Namoota baay'ee wajjiniin haasoftanii gaafa ilaaltan, namoota baay'ee dadammaqsitanii gaafa ilaaltan, Waaqayyo nu dhiiseera jedhu. Sinnimne Waaqayyo har'ayyuu si wajjin haasaa jira. Maqaan isaa bara baraan ulfaatu. Lafa kophaa taatetti, lafa duksitti dukkanaa'etti, lafa namni sirraa goretti, lafa karaan si harkaa badeetti Waaqayyo si wajjin haasaa jira. Maqaan isaa bara baraan ulfaatu. Akka jedheen Waaqayyo Abrahaamiidhaan, ani Waaqayyo gachana keetiin sodaatin, gatiin kee guddaa hin ta'a. Iddoon Abrahaam jiru kunis iddoo rakkisaadha. Biyya isaa keessaa baasee Waaqayyo biyya ormaatti galcheera. Biyya inni keessa jiru kun biyya yoo Waaqayyo dubbate malee haasaa sana hin dhageenye. Biyya keessatti Waaqayyo wajjin haasa'uudha malee biyya namaa wajjin hin haasa'u. Ilaa obboleessa koo dhaggeeffadhu. Haasa'ii Waaqayyo si wajjin haasa'uu barbaada. Maqaan isaa bara baraan ulfaatu. Seera ba'uu boqonnaa 3 lakkoofsa 3 hanga 6 yoo dubbifanne sagalee Waaqayyo Musee wajjiniin Waaqayyo haasaa jalqabe waggaa 80 booddee. Waggaa 40 biyya Gibxii keessa ture Museen. Abaa mootii Faari'oon keessa ture saba 600,000 wajjiniin mul'ata baatee, ulfina Waaqayyoo baatee, geggeessaa sabaati. Nama guddaadha. Museenii dhokatee taa'a garuu. Iddoo kana keessatti namni wajjiniin haasa'u hin argamne. Lafa kanarratti namni isa jajjabeessu hin argamne. Mul'anni kee hin ba'a namni jedheen hin argamne. Ergamaan naqee jajjabeesse hin argamne. Waggaa 40 guutuu mana mootii Faari'oon keessa taa'ee achi keessaa gaafa ba'u biyya Midiyaam keessa dhaqeetu mana abbiyyuusaa Yetiroo luba Yetiroo nama jedhamu keessatti waggaa 40 taa'e. Waggaa 80 Waaqayyo wajjiniin hin haasofne Musee wajjin. Umurii waggaa 80 fixetu Waaqayyoon hin argin. Umurii waggaa 80 fixetu Waaqayyo wajjin haasa'in. Otuu Waaqayyotti hin haasa'in, otuu Waaqayyo ija isaan banin, otuu Waaqayyotti hin dubbatin, otuu Waaqayyo wajjiniin si wajjin jira Musee hin jedhin, otuu Waaqayyo maqaa Musee hin nahin, Musee waggaa 80 fixe. Tariitii umuriin koo darbeera, barri koo fagaateera, yeroon koo sokkeera, kanaa booddee Waaqayyo na wajjiniin hin haasa'u, ani cubbameera, ani iddoo akkasiin jira, ani iddoo akkasiin jira, ani namaan gadiidha, biyya koo keessaati, sanyii koo keessaati, ani mucaa xiqqaadha, ani wallaalaadha ofiin jechuu dandeessa. Si wajjin haasa'a Waaqayyo. Maqaan isaa bara baraan ulfaatu. Hin haasa'e Waaqayyo. Caakkaa keessa otuu inni deemaa jiruuti, otuu inni hoolota eegaa jiruuti, caakkaa boba'u keessaan, huuxxii abidda boba'u keessaan Waaqayyo abidda afaan godhatee Musee wajjin haasa'uu jalqabe Waaqayyo. Maal wajjiniin haasa'e laata Waaqayyo yommuu haasa'u kana? Waa'ee gadi qabamuu saba Israa'el warra biyya Gibxii keessa jiranii, warra mootii Gibxii hojjechiifachaa jiru, warra nagaa dhabanii, warra ulfina dhabanii, warra mootii mataa isaanii dhabanii kana Waaqayyo wajjiniin haasa'uu jalqabe. Ka'ii Museedhaan Waaqayyo. Musee maqaa kee beeka Waaqayyo iddootti jirtutti. Tarii Waaqayyo nan beeku maqaa koo jechuu dandeessaati. Haalaan da'atte. Wanti jireenya kee keessaati. Nagaan jireenya kee keessaa bade, hafuurri kee nagaa dhabe, ikoonomiin kee nagaa dhabe, mana itti seentu, biyya keessa teessu keessatti nagaa dhabdeetu iddoo kanaati Waaqayyo na wajjin haasa'aa jiru jechuu dandeessati. Na dhiiseera Waaqayyo jechuu dandeessati. Sinnimne siin jedhan immoo. Dubbiin sagalee Waaqayyo dhugaadha. Jechi Waaqayyo dhugaadha. Musee jedhee gaafa itti haasa'e sana Waaqayyo haasaa jalqabe. Waa'ee maalii haasa'e Waaqayyo? Waa'ee gadi qabamuu saba Israa'eliin wajjiniin haasa'uu jalqabe. Hin baata jechuun jalqabe. Hin baata atis. Si wajjin haasa'eera taanaan Waaqayyo si wajjiniin haasa'eera taanaan ba'umsa kee ga'e. Danuudhuma warri biyya Gibxii gadi qaban keessa wajjiniin haasa'uun Waaqayyo gara ulfinaatti gara moo'ichaatti saba Waaqayyo yaasuu jalqabe keessa. Yommuu Waaqayyo si wajjiniin haasa'uudha kanatti baatu rakkina keessa. Yommuu Waaqayyo si wajjiniin haasa'uudha kan gurri kee banamee Waaqayyoon dhaga'u. Yommuu Waaqayyo si wajjiniin haasa'uudha kanatti Waaqayyo na wajjin jira jechuu jalqabdu. Si wajjin jira Waaqayyo. Haasaa jalqaba Waaqayyo amma si wajjin. Yommuu sodaatan nama wajjin haasaa Waaqayyo. Maqaan isaa bara baraan ulfaatu. Maal sodaattee jirta? Abboota firdii boqonnaa 6 lakkoofsa 12 guutummaa isaa yoo dubbifattan, lakkoofsa 12 kaastanii guutummaa isaa yoo dubbifattan, guutummaa boqonnaa 6 yoo dubbifattanis waa'ee Geediyooniin dubbata sagaleen sun. Geediyoon sodaataa ture. Kan inni sodaachaa jiru oduu lolaati.
Waaqayyo kan inni barbaadaa jiru Geediyoon isa sodaataa kanadha. Yommuu inni sitti dubbatu onnee amantii si dhufu. Yommuu Waaqayyo sitti haasa'uu jalqabu onnee amantii argachuu jalqabdu. Maqaan isaa bara baraan haa ulfaatu. Inni haasa'e Geediyoonii wajjin. Ka'ii loltuu jagnanana saba koo warra miidiyaa markaatti naa baas jedhe Waaqayyo. Inni garuu akka saba baasuus hin beeku, akka ofii bahuus hin beeku, ofii isaa iyyuu dhokataadha, sodaataadha. Hinaasaa Waaqayyo nama sodaatee suuqa jiru wajjin. Hinaasaa Waaqayyo nama galaa of harkaa hin qabne wajjin, nama deemuu dadhabe, nama bira hin qabne, nama kallattii gadhiisee wajjin hinaasaa Waaqayyo. Eeyyee Waaqayyo si wajjin hinaasaa. Sababiin isaa Geediyoonii wajjin hinaasaa. Iddoo kana keessatti waa'ee Geediyoonii kan inni agarru akka jedhe sanyiin koo sanyii Minaaseeti. Qomoon koo qomoo Minaaseeti. Ijoollee abbaa koo keessaa immoo ani ishee isa dhumaati. Ani isa kanan danda'u ilaani Waaqayyoon taa'e. Geediyoon kan inni abdachaa jiru humna isaati, humni isaa immoo xiqqoodha. Waaqayyo kan inni abdachaa jiru, kan inni Waaqayyo ilaalaa jiru immoo humna isaatti amanee wajjin haasa'aa jira. Ilaa Waaqayyo yommuu si wajjin haasa'aa jiru kana humna isaatti amaneeti malee humna kee wajjin miti. Ati kanatti dhaggeeffachaa jirtu humna keeti. Kanatti ilaalaa jirtu humna keeti. Humna immoo hin qabdu. Dhageettiin kee immoo gatii hin qabu. Waaqayyo garuu of dhaggeeffatee eenyummaa isaa ilaalee of madaalee waa'ee kee haasa'aa jira Waaqayyo. Maqaan isaa bara baraan haa ulfaatu. Eessatti nama wajjin haasa'aa Waaqayyo? Lafa galaanni markaa dhumetti. Aggaar galaa fixxee mana Abrahaamiitii gaafa baate Ishmaa'eeliin fudhattee gammoojjii Beershaabaa isa jedhamu kana keessatti otuu deemaa jirtuu galaan harkaa dhume. Inni harkaa. Inni isheen fudhattee deemtee harkaa dhumeera. Nama galaa fixee wajjin isin haasa'aa Waaqayyo. Nama deemuu dadhabee wajjin isin haasa'aa Waaqayyo. Maqaan isaa bara baraan haa ulfaatu. Otuu isheen deemaa jirtuu mucaan harkatti lubbuun keessaa bahuudhaaf jedhe. Yeroo sanatti kan isaan dhabanii iyyaa jiran, kan isheen dhabdee fuula Waaqayyoo duratti boo'aa jirtu bishaanidha. Ijji ishee banamuu waan hin dandeenyeef ija ittiin argitu, ija ittiin burqaa Waaqayyo bane argitu waan ofirraa hin qabneef ijji ishee hafuuraa ishee banamaa miti. Ijji foonii ishee duwwaa ilaaltee gara gammoojjii ho'aatti deemaa jirti. Galaa isheen baattee deemtu immoo dhumeera. Akkana jette hamma darboo eeboo tokko irraa sixxe jedha sagalee Waaqayyo. Uumama boqonnaa 21 dubbifachuu dandeessu. Amma darboo eeboo tokko erga irraa sixxee booddee gara Waaqayyootti ba'uu jalqabde. Mucaa keessaa lubbuun utuu hin bahin dura iyyi Aggaar gara Waaqayyoo ga'e. Haasa'uu jalqabe Waaqayyo. Haleluuyaa! Oh, haleluuyaa! Hinaasa'e Waaqayyo. Hinaasa'e Waaqayyo. Galaa xiqqoodhaan Abrahaamiif Saaraan manaa gadi baasan. Waaqayyo garuu galaa xiqqoodhaan gadi hin baafne. Lafa galaa xiqqoodhaan isheen manaa gadi baatetti wajjin hinaasa'uu jalqabe Waaqayyo. Ila dhaggeeffadhu. Saayitii amma dhaggeeffachaa jirtu kana. Galgala guyyaa ganama ta'uu danda'a. Saayitii amma dhaggeeffachaa jirtu kana sitti haasa'a Waaqayyo. Rakkinni kaleessa sitti haasa'aa ture. Iyyummaan kaleessa sitti haasa'aa ture. Du'i kaleessa sitti haasa'aa ture. Seexanni kaleessa sitti haasa'aa ture. Har'a yeroo inni itti afaan isaa qabatu, yeroo itti Waaqayyo immoo si wajjin haasa'uu jalqabudha. Biyya koottaa haasa'uu jalqaba. Sanyii koottaa haasa'uu jalqaba. Waaqayyo dhaloota kanatti haasa'uu jalqaba. Haleluuyaa! Hinaasa'a Waaqayyo. Hinaasa'a Waaqayyo. Maqaan isaa bara baraan haa ulfaatu. Phexros fa'itti Simoon Phexros jedhamu kanatti Waaqayyo hinaasa'e. Luqaas boqonnaa 5 yoo dubbifattan halkan guutuu irra jiru garuu homaa hin qabne. Amma gara lafa barii erga bari'ee booddee dhaqe Waaqayyo. Wajjin haasa'uu jalqabe. Rakkinatti haasa'aa jira yeroo sanatti namni kun. Inni hin barbaacha manaa ba'e hin arganne. Abdiin koo na citeera. Waan an eeggadhe dhabeera jedhee ofii isaatti otuu inni haasa'aa jiruuti itti haasa'e dhaqe. Karaa waa argamutti argisiise Waaqayyo. Sitti haasa'a Waaqayyo. Waaqayyo hin haasa'a. Luqaas boqonnaa 7 lakkoofsa 11 irratti sagalee jiru nama dargaggeessa tokko reeffa tokko otuu isaan baatanii boo'aa deemaa jiranii itti dhufe karaatti. Dargaggeessi kun haadha isaatiif mucaa tokkichadha. Boolli qotameera. Warri boolla qotanii iddoo itti awwaalan bira jiru.
dhagaan irra godhamu qophaa'e. Utuu isaan deemaa jiranii sana gidduutti mandara Naayin jedhamutti Yesuus utuu adeemaa jiruuti reeffa tokkotti dhufe. Reeffi kunis mucaa dargaggeessa tokkotti dhufe. Baatanii deemaa jiru. Itti dhiyaatee harkaan qabe. Lafa kaa'ani. Sila du'aadha. Amma garuu gaafa gooftaan haasaa jalqabu mucaan jiraataa ta'e. Kaleessa kanatti abdatte. Har'a kanatti abdatte. Bor kanatti abdattu wajjin tokko miti. Guyyaan kee har'aan jijjiirama. Saayitiin kee kun hin gaddarama. Yeroon ati itti Waaqayyo si gaddaru ga'e. Du'a Alaazaariif Yohaannis boqonnaa 11 lakkoofsa 38 kaastanii yoo dubbifattan waa'ee Alaazaariif abdii kutatanii haasaa dhiisanii mana gaddaa keessa jiru Maartaan Maariyaam kan isaan qaban Alaazaaridha. Alaazaar kana yeroo inni lubbuun jiru gooftaan deemee wajjin haasaa ture. Yeroo inni lubbuun jiru gooftaan deemee wajjiniin barsiisaa ture. Har'a garuu Alaazaar du'eera jedhanii du'ee guyyaa 4 wajjiniin dhaqee haasa'e. Du'aan lafa keessa jiru, du'aan boolla keessa jiru, inni dhagaa baatee jiru kan guyyaa 4 afura kan hin qabne lubbuun keessaa kan ba'e Waaqayyo wajjin haasa'u jalqabe. Humna akkasii qaba gooftaan. Humna du'aa waamee wajjiniin haasa'u qaba Waaqayyo. Humna akkasii isa keessa jira. Otuma ati ani humna hin qabu, ani bira hin qabu jettu humna akkasii qaba Waaqayyo. Humna galaana dhaabu qaba Waaqayyo. Humna du'aa kaasu qaba Waaqayyo. Haaleluyyaa. Humna waamee manatti nama deebisu qaba Waaqayyo. Humna nama du'e maqaadhaan waamu qaba Waaqayyo. Alaazaar. Haaleluyyaa. Waa'een Alaazaar hafeera. Waa'een Alaazaar maqaa isaa dhiisaniiru. Waamuu dhiisaniiru. Gara iddootti awwaaltan sanaatti nageessaa. Eessatti awwaaltani? Amma erga du'eetii guyyaa 4 fixeera. Foolii jedheera. Gooftaa gaafatti deebitee dhuftu akka inni ka'u beenna. Maaliif nu dhamaaf ta'a jedhaniin. Maaliif nu dhamaaf ta'a? Inni garuu waan godhu beeka. Alaazaar akka isa jalaa inni beeka gooftaan. Ilaame akka si jalaa deebi'etta malee akka Waaqa jalaa deebi'ettaati. Si wajjin haasaa Waaqayyo. Maqaan isaa bara baraan ulfaatu. Ka'ee achi as ba'i gaafa inni jedhu. Ka'ee achi as ba'i harka isaarra kafanni jiru, miilla isaarra kafanni jiru irraa cinaa gadhiisaa haadha koo. Fuudhee gara manatti deebisee Waaqayyo. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Qabxii lammaffaa eessatti namaa wajjin haasaa? Isa jalqabaa yommuu kam namaa wajjin haasaa? Isa jedhu laalleera. Eessatti namaa wajjin haasaa Waaqayyo? Lafa gaddaatti namaa wajjin haasaa. Lafa dukkanaatti namaa wajjin haasaa. Lafa kophaa ta'utti namaa wajjin haasaa. Warra akkamii wajjiniin immoo haasaa Waaqayyo qabxii sadaffaa? Warra akkamii wajjin haasaa? Warra garaan isaanii cabee wajjin haasaa Waaqayyo. Warra qullaa'oo wajjin haasaa. Warra isa jaallatanii wajjin haasaa. Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 28. Warra isa jaallatan karaa hundumaa gargaaree gara gaariitti isaan ni geessa. Ilaame Waaqayyo warra garaan isaanii qullaa'e, warra isa jaallatan, warra isa abdatan isaanii wajjin haasaa. Warra isa kadhatan Ermiyaas boqonnaa 33 lakkoofsa 3 irraati. Na kadhadhu wanta ati qortee bira ga'uu hin dandeenye sitti nan mul'isaa. Deemtanii dubbifachuu dandeessu kutaa sana. Nama kadhataa wajjin haasaa Waaqayyo. Nama waliin dha'u wajjin miti. Nama taa'ee gooftaa komatu wajjin miti. Nama taa'ee umurii isaa abaaru wajjin miti. Nama taa'ee guyyaa dhaloota isaa abaaru wajjin miti Waaqayyo kan inni haasa'u. Nama isa kadhatu wajjin haasaa. Kottu Waaqayyoon kadhadhu. Si wajjin haasaa Waaqayyo. Kottu Waaqayyoon kadhadhu. Gooftaan si wajjin haasa'uudhaaf gara kee dhufeera. Balbala garaa kee baniif. Baniif isaaf. Warra balbala garaa isaanii banatan. Gooftaan olitti seena. Erga olitti seenee booddee du'aan mana kee keessa jira yoo ta'e gadi baasa. Salphinaan mana keetti si gala yoo ta'e gadi baasa Waaqayyo. Dhukkuban mana kee keessa jira yoo ta'e, ilaa teessee bo'aa jirta yoo ta'e, ilaa teessee gaddaa jirta yoo ta'e, waa dhageessee teessee bo'aa jirta yoo ta'e,
sitti cufameera siin jedhee seexanni sitti haasa'e teessee boo'aa jirta yoo ta'e sitti hin cufamne Waaqayyo si wajjin haasa'aa jira. Labsii diinaan dhaggeeffatin. Labsii seexanni mana kee irratti baasee hin dhaggeeffatin. Labsii seexanni lubbuu kee irratti baasee hin dhaggeeffatin. Yeroon kun yeroo itti Waaqayyo labsii du'aa cabsee mana keetti ol galudha. Haleluuyaa! Maqaan isaa bara baraan ulfaatu. Warra kadhatan, warra dhoksaa argan, warra uumama jijjiiranii wajjin haasa'a Waaqayyo. Uumamni hin jijjiiramaam. Amma diina koo maadhutti yaaduu nanaa dhaabadhu ati jedhe. Diina koo mo'achuu qaba. Kanaaf iyyuu aduu nanaa dhaabadhu jedhe Iyyaasuun. Nama kadhataati Waaqayyootu wajjin haasa'a. Alaa warra qabeenya qabanii wajjin hin jenne macaafni qulqulluun. Warra sammuu qabanii wajjinis miti. Warra ulaa banamaa argan, warra Waaqayyoon jaallatan, warra isa kadhatan, Waaqayyo yeroo hundumaa wajjiniin haasa'a. Balbala addunyaa afuuraatti achi os kottu. Kottu keessa seeni balbala addunyaa afuuraa keessa. Balbala addunyaa afuuraa irratti namoota baay'ee hiikamee ba'a. Namoota baay'ee amma yeroo isaanii hiikamanii ba'an argeeraan. Dhukkuboota gurguddaa irratti Waaqayyo fayyisuu argeeraan. Maqaan isaa bara baraan ulfaatu. Sirraa dhaabate taanaan har'a saa'itii kana Waaqayyo waan sirraa dhaabate kana sirraa bana. Waaqayyo isa sirraa dhaabe kana. Waaqayyo isa sirraatii dachaafate kana gara keetii diriirfata. Maqaan isaa bara baraan ulfaatu. Amiin haleluuyaa. Abrahaamii wajjin waan tureef wajjin haasa'eera Waaqayyo. Daani'elii wajjin waan jiruuf Waaqayyo wajjin haasa'eera. Daani'elii leenca amma ta'etu ni ciisu wajjin haasa'e. Nama Waaqayyo wajjin hin jiru bineensi nyaatu. Nama Waaqayyo wajjin hin haasa'aa jiru haalli barootaa olaantummaa irratti hin qabu. Nama Waaqayyo wajjin hin jiru. Elaa Waaqayyo si wajjin haasaa jalqabeera. Of hin tuffatin. Nama inni wajjin hin jiru rakkinni ammamii yoo irratti ta'e iyyuu hin badu. Abbaa hin banne irraa dhalatteeti. Inni si wajjin hin jiru leencicha Yihudaati. Maqaan isaa bara baraan ulfaatu. Waaqayyo nama kadhatu wajjin hin egaa kan inni haasa'u. Eeliyaas waggaa 3 ji'a 6 samiin kun akka inni cufamuuf raajii irratti raaje. Amman guyyaa isaa deebi'ee dubbadhutti samiin kun cufamee haa taa'u bokkaa sillaatinidha. Sababiin isaa Waaqayyo wajjin haasa'a. Ulaa banamaa argaa jira. Kanaaf Waaqayyo isa inni jedhee samii waggaa 3 ji'a 6 hin cufe. Erga cufee booddee amma immoo bani jedhee Waaqayyoon. Dhaga'ee irraa bane Waaqayyo. Dhaga'ee sirraa bana amma saayitii kana. Nama kadhatu dura cufaan hin taa'u. Nama kadhatu dura rakkinni hin taa'u. Nama kadhatu dura wanti hamaan hin taa'u. Waaqayyo si wajjin haasaa jalqaba. Iddoo jirtanii Waaqayyo na wajjin haasaa jalqabeera. Ela dhaggeeffadhu. Silkiis walitti bilbilaa. Bakka jirtanii wal dadammaqsaa. Sagalee kana dhagaa kan jirtan. Waaqayyo haasaa jalqabeera jedhaa. Addunyaatti haasa'uu jalqabeera Waaqayyo jedhaa. Biyya keenyatti haasa'uu jalqabeera Waaqayyo jedhaa. Dhalootatti haasa'uu jalqabeera Waaqayyo jedhaa. Waggaa 400 guutuudhaaf Waaqayyo yeroo inni haasa'uu dhiise sana keessa namoonni baay'een kallattii wallaalanii barichi bara dukkanaa jedhama. Bara raajonni sobduu baay'een kaate. Bara macaafni baay'een barreeffame hafuurri qulqulluun keessa kan hin jirre fayyisuu kan hin dandeenye. Bara Waaqayyo callisu keessa diinan namatti taphata. Bara Waaqayyo dubbatu keessa boojuun namaa gala. Haleluuyaa. Abbaan koo hin dubbata. Haasaan isaas immoo sitti dhaga'ama. Daqiiqaa 1-2 iddoo jirtanii natti haasa'i Waaqayyo jechaa. Ilaa yeroo Waaqayyo sitti haasa'u kana dhibee keetu sitti haasa'a miti. Rakkina sitti haasa'a miti. Du'a sitti haasa'a miti. Amma nan kadhadha. Warri ka'uu dandeessan ka'aa. Warri ejjechuu dandeessan ejjedhaa. Yookiin immoo warri ka'uu dandeessan ka'aa jechuun ol ka'aa jechuudha. Waaqayyo nan isiniif kadhadha. Iddoo kamuu jiraadhaa. Haasaan Waaqayyo gara laphee keetii dhufa. Balbala garaa keetii bani gooftaadhaaf. Iddoo jirtaniiti isiniifan kadhadhaa amantiidhaan. Samiin baname qalbii ijoollee kee wajjin walitti banamu. Yeroo kanaa ka'e bakka jiraatanii
iddoo ta'an taa'anii maqaa Yesuus Kiristoosiin saayitii kanarraa ka'e itti haasa'uun kee kan mirkanaa'aa ta'u. Itti haasa'i. Dhibee isaanii dhiisanii haa ka'ani keessa. Rakkina keessa haa ka'ani. Humna maqaa Yesuusiin wanta isaanitti darbatamaa jiru kana keessa haa ka'ani. Yesuus itti haasa'i. Ulfinni kee, harki kee saba kanaa wajjin, nama kanaa wajjin waan jiruuf si haa galatu. Ka'i keessa maqaa Yesuusiin. Ka'i keessa maqaa Yesuusiin. Ciri ofirraa hidhaa kee kana. Humna maqaa gooftaa Yesuusiin ofirraa ciri. Ofirraa ciri. Humna dhiiga Yesuusiin ciradhu ba'i keessa. Ciradhu ba'i keessa. Kaleessa dukkana dhaabatee sitti haasa'e, du'a dhaabatee sitti haasa'e, rakkina dhaabatee sitti haasa'e. Amma saayitii kana kan sitti haasa'u leencicha Yihudaa. Kan sitti haasa'u gooftaa Yesuusidha. Amma haasaa Waaqayyo laphee kee bira ga'eera. Hafuurri qulqulluun laphee kee bira ga'eera. Amma ofirraa darbadhuu ka'e rakkina. Ofirraa darbadhuu ka'e hidhaa du'aa. Ofirraa darbadhuu ka'e gadda. Ofirraa darbadhuu ka'e moofaa gadda. Maqaa Yesuusiin darbadhuu ka'e. Maqaa Yesuusiin darbadhuu ka'e. Maqaa Yesuusiin darbadhuu ka'e. Ilaa Waaqayyo gara kee dhufeera. Ulfinni Waaqayyo gara kee dhufeera. Ilaa kanaan hidhaan kee ni qaba. Gooftaan si bira ga'eera. Ayyaanni Waaqayyo gara kee dhufeera. Galanni siif haa ta'u. Ulfaadhu. Ameen. Shalom. Agartuu koo dukkanaa fi fatii bakkalcha fayyina kootii matii siin olitti eenyuyyuu nama araru warqee na fayyadne anu bangu